Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaa aanaa Wanjiittiin konferensiin liigii dargaggootaa 14ffaan dhaadannoo dargaggeessi anniisaa jijjiiramaa fi utubaa abdii egeree biyyaati jedhuun gaggeeffame. Waltajjii konferensii kanarratti hirmaannaa fi gahee dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti bahachaa turanii fi akkaataa dargaggoonni diinagdee fi siyaasaan of cimsuun qabsoo biyyaa tarkaanfachiisaa sirna cimaa ijaaruu qaban irratti barreeffamni gabaaban dhiyaateetii jira. Dargaggoonni konferensii kanarratti hirmaatan dargaggeessi utubaa biyyaa ta'us humna qaba malee diinagdee waan hin qabneefim akka diinagdeen of danda'u haalli mijachuu fi akka qabuu fi hirmaannaa hunda galeessa keessatti qixaan akka hirmaatu gaafataniiti jiru. Jijjiiramni kun dhiigaan dhufee lafeen caccabee dargaggeechi itti miidhamee waa baay'ee ta'eeti kan bakkee kanatti fide jechuudha. Kanaaf jijjiirama kana ceesisuun nurraa eegamaa hin ceesisnas abdiin qabas. Mirga keenyaaf biyya keenyaaf falmineerraa itti dadhabneerra itti dhiigneerraa itti lafeen itti caccabeera kan itti tikfachuuf garuu dugdaa fi ija mootummaa gurra mootummaa taanee hojjechuu qabna karuma hundaan iddoo jirrutti jechuudha. Bakka hundatti ministeera yeroo tokko mootummaa laaluu hin danda'u waan ta'eef ittuma aansuun dargaggoonni akkaataa kamiin ani gaaffiin koo maayini dargaggootaaf waa yaadame maayini dargaggootaaf kana dura kan irratti hojjetamaa jiru bara 2016 amma gara xumuraatti jira ji'a tokkotti hafee jechuudha. Dargaggootaaf waan godhame maaltu jira? Dargaggeessi yeroo ammaa kana humna qofa kan inni qabu maallaqa harkaan qabu dargaggeessa maallaqa harkaan qabne kan ammoo kallattuma adda addaatiin isaa ta'uuti akkaataa inni siyaasa biyya keessatti hirmaachuu danda'u akkaataa immoo diinagdeedhaan of utubuu danda'u gama keessan hunduu haalli mijatee fi waan jedhuun qaba. Itti gaafatamaan liigii dargaggoota magaalaa Adaamaa dargaggoo Oliifan Girmaa gama isaaniitiin dargaggoota aangessuu fi fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuu keessatti kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira jedhan. Waggoota 150 kan qabsoo gaggeeffamaa ture keessatti gahee leencaa kan qabu dargaggeessa jechuudha. Jijjiirama kana kan fide abbaan jijjiirama kanaas abbaan biyyaas abbaa sirna kanaas gaafin sabaaf sallammiif gaafin Oromoo gaafii guddaan abbaa biyyummaati gaafin qeerroo Oromoos gaafin kuni nuuf deebi'ee jira harkatti galfanneerra jijjiirama kana haa utumnuudha. Dargaggeessa infleeshiyaal ta'an dargaggeessa dhiibbaa uumuu danda'an dargaggeessa biyya tana fayyaduu danda'an dargaggoota sabaaf sallammii guutuu ija tokko laaluu danda'an finnee gara hooggansaattis dabalaa irra jechuudha. Gama diinagdeetiinis yoo ilaaltan fakkeenyaaf karaa sadiin hojjechaa jira mootummaan karaa mootummaatiin carraan hojii uumamaa jiru jira abbootii qabeenyaa hirmaachisnee carraan hojii uumamaa jiru jira hirmaannaa ummataatiin immoo sheediin ijaaramee carraan hojii uumamaa jiru jira. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanichaa obbo Masfiin Biraanuu dargaggeessi anniisaa jijjiiramaa fi abdii egeree biyyaa tarkaanfachiisu waan ta'eef nageenyaa fi misooma akkasuma biyyaa fi sirna tiksuu keessatti qajeelloon ijaaramuu qabu jedhan. Akkuma dhaadannoo konferensii guyyaa irraa dargaggeessi keenya anniisaa jijjiiramaati utubaa bu'uura cimaa irratti ijaarame abdii egeree biyya kanaati abdii egeree saba kanaati yoo jedhamu waa malee miti sim jennee wal faarsuudhaaf miti callisnee wal leellisuuf miti dubbiin ishii keessatti hiikoo guddaa qabdi ija qabdi kan hubachuu danda'u qaba. Lootee galtummaan of keessaa mancaasee baasuu qabu dargaggeessa jijjiiramaati. Maal godhe hin gorsa ofitti qaba hin haammata hin ijaara yoo dide immoo olaantummaan seeraa irratti mirkanaa'a jechuudha. Wal gorsuudhaan wal qabachuudhaan wal ijaarrachuudhaan wal badaduudhaan ijibbaata wal ga'uudhaan kanaa olii yoo ta'e yaa'u olaantummaa seeraa hin mirkanaa'a jechuudha. Kanaaf lootee galtuu baasuun dirqama dargaggeessa kanaati abbaan biyyaa yoo isin hin jennu waa malee miti abdii egeree biyya kanaa yoo jennu waa malee miti abdii egeree biyyaa kan taanu kanas ogoonedha jechuudha. Lootee galtuu of keessaa baasinidha jechuudha. Dargaggeessi humna barateem humna teeknooloojiidhaan dagaagee fi siyaasaan bilchaatee sirna ijaarrate ta'uu akka qabuu fi humna diinagdeetiin akka of danda'uufis bakka jirutti gurmaa'ee hojiitti galuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Inni jalqaba dargaggeessa barate dargaggeessa teeknooloojiidhaan qaroome kan siyaasaan dabaalame ta'uu qaba ejjennoo paartiiti. Humni hin baranne jijjiiramuu hin danda'u. Humni teeknooloojiidhaan hin deeggaramne jijjiiramuu hin danda'u. Baratee teeknooloojiidhaan deeggaramee siyaasaan kan hin gabbanne ce'uu hin danda'u. So isa kana raawwachuun baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Inni lammaffaan dargaggeessa sirna ijaarrate uumuu qabnaadha. Dargaggeessa sirna ijaarrate maal jechuudha? Hubanneerraa biyyi sirna qabdu paartiin fe'ee dhufee paartiin fe'ee darbee
biyya taatee itti fufti. Biyyi sirna hin qabne paartiin abbaa fe'ee irratti wal jijjiiru konfliktiin jeequmsi walitti bu'iinsi wal ajjeechaan wal saamuun wal fixiinsi irraan dhaabbatu jechuudha. Dhumarrattis dargaggoonni aanichaa dhiiga arjoomaniitii jiru.